halluun kan isheen beektu kan nama xibaartii jedhan. Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu hordoftoota kiyya akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa fuudha galata rabbii baga nagaa taatanii jecha warroonni mana kanaaf haaraa taatan like subscribe gochuudhaan na gargaaraa jechuudha warroonni gara maatii kootti dabalamtan ulfaadha galatoomaa jechuun jaalladha. Egaa har'a gurree tuubii maal qabattee dhuftee yoo jettanii ijoollota keenya babbareedota kana lamaan qabadhee hin dhufe jechuudha. Hundumti keessanuu beektu jedhee yaada. Dhugaa dubbachuuf Fayyoon turteetti YouTube irratti harmee haadha koo kan jedhu sabboontu jechuudha. Isheenis turteetti waggoota baay'ee. Egaa Fayyoo jalqaba ishee namni hin beekne jira jedhee yaadu dhugaa rabbii. Dura Fayyoon FB irra turte YouTube irratti eegga dhuftees immoo dubartii jabduu dubartii barumsa nuu laachaa turteedha. Jalqabumaan beekanii Fayyoodhaan jechuudha. Dhugaa waaqa kana isaanirraa waan baay'ee baradheen jira jechuudha lamaan isaaniirraayyuu. Egaa amma gidduu kana akkuma argaa jirtanii akka warra soddaa abiddarra wal kaa'anii wal labalabaa jiru jechuudha. Akka mana warra soddaa jechuudha. Akkuma beektanii jarri warri soddaa akka kanadha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf anammaa yoonaattiyyuu amanaa hin jiru piraankii nu godhanii jiru jechaan jira. Isin maal jettume? Ani piraankiidhaan jedha dhugaa rabbii maaliifi kana duras haadha konkunii fi sabboon Fayyoon jaalala piraankii nu godhanii turanii dhugaa rabbii. Kanaaf nan sodaadhe jechuudha isaan irratti hojjechuu piraankiidha ta'a jedheetaniini. Yoo piraankiidha ta'e okay piraankii miti yoo ta'e garuu waa tokko isiniif qooduun barbaada. Fayyoos ta'ee sabboontus ta'ee jechuudha. Dhugaa rabbii nama waan baay'ee irraa baradheedha. Sabboontu eeguma yuutuubii baneedha kanan baree. Garuu immoo Fayyoo jalqabumayyuu giseen isheen FB irratti hojjettuun beekanii jechuudha. So lamaan isaanii anaaf qixxeedha dhugaa rabbii kana lamaan isaaniiyyuu biyya ormaa ofanii hojjetaniiru waan ta'eef sabboontuun ammumaayyuu biyya ormaa jirti Fayyoon immoo biyya galtee haadha ijoollee lamaa taatee jirti galata rabbii. Egaa Fayyoon achi teesseeyyuu waan baay'ee nu barsiisaa turte akkasumas immoo ijoollota biyyaa hambaa dhufanii seenaa garagaraallee dubbachaa turte nu barsiisaa turte haa galatoomtu. Dhugaa rabbii kana waan baay'ee irraa baradheera gama kootiin jechuudha. Haa ta'u malee amma piraankii nu godhu ta'ee isumuu ogummaa wal lolan ta'ee adda baafannee barree hin jirru yoo ogumaaf wal loltan taatanii dhugaa rabbii waan akkasii nurraa dhaabaa. Anis sodaachuun jammare jechuudha gaafa isin akka hin taane malee dubbattanii dhugaa waaqa kanaa gaafa walitti dhufu namni iccitii garaa ofii walitti mata jechuudha. Maaliifi yeroo sanatti jaalalli waan jiruu fi iccitii keessa ofii jiru hiriyyaa sanatti himachuu qaba namni sun maali natti aanti jedhee hiriyyaa kooti jedhee egaa itti hiiqee iccitii walitti hima. Iccitiin sun immoo gaafa wal loltan achi bahee miidiyaa irratti laxxafamuu qabu jechuudha. Dhuguma isinitti hima maaliif piraankii miti yoo ta'e. Yoo piraankii miti ta'e dhugaa rabbii iccitii kana iccitii akkas gisee jaalala keessa jirtan dabarsitanii as baatanii miidiyaa irratti hin dubbatina. Innachi achuma haa taa'u jechuudha. Dhugaa rabbii hammam yoo walitti balleessitaniyyuu Fayyoo ati hammam yoo balleessiteyyuu sabboontuun hammam yoo balleessiteyyuu piliis iccitii walii hin baasinaa. Piraankii yoo ta'e immoo goota isin dhugaa rabbii hojjedhaa. Maaliif warra soddaa argaa jirtu miti akkasii wal guddisu yoo piraankii ta'e weel garuu immoo yoo isa dhugaa ta'e dhugaa rabbii kana baay'ee nama sodaachisa akkas gaafa baatanii dubbattanii. Waan hundumaaf iyyuu rabbi nageenya isaa isiniif haa buusu jechuun jaalladha. Sabboontuunis dhiisii Fayyoonis dhiisii jechuudha. Iccitii gurguddaa walii baasaa turanii kakuu mucaa jiraa miti minaamin kan jedhamu. Yaa'u egaa kakuun xiqqoo isheen bareedinatti fakkaata. Sabboontuun kanaaf shakkite dhugaa dubbachuuf ijoolleen Fayyoo babbareedduudha waaqayyo ijarraa isheef hambisu.
babbareedduudha jechuudha. Jiraanis bareedaadhaan gurraacha'e malee funyaan qaba, qumatii qaba. Akkasumas immoo Fayyoonis bareedduudha jechuudha. Sabboontu qaashtiinis bareedduudha jechuudha. Isheen immoo mucaa ishee ifan baasne malee mucaa isheen jiraate isheenis mucaa ishee akka bareeduu fi akka fokkisuu hin dubbanne turre jechuudha. Hordoftoota kiyyaa dhugaa rabbi kana. Kanaaf lamaan isaaniiyyuu tokkodha jechuudha. Lamaan isaaniiyyuu tokkodha. Baay'een jaalladha, baay'een kabajaa. Maatii babbareedoo qabu. Fayyoonis sabboontuunis akkasumallee amala gaariillee qabu jechuudha. Amalli inni kun haaraa kan torbee kana keessa dhufedha. Ijoolleen kun dura akkanaan hin beekamani. Afaan akkasii dubbatanii hin beekanii. Ani doonoo hin beeku. Ani maaltu akka isaan tuqe hin beeku. Dhugaa Waaqayyoo dura akka kana miti harmeenis. Haadha koo xubiinis jechuudha. Sabboontu jechuudha dhiifama. Fayyoon jaalalaas dura akkas miti akkasitiin dubbattu. Egaa keessa isaanii Waaqatu beeka. Yoo dhugaa ta'e of qusadhaa isiniin jechuu barbaanna. Rabbi nageenya isaa isiniif haa buusu. Egaa baay'ee ulfaata dhugaa rabbi kana. Viidiyoo isaanii aniyyuu gidduu isiniin galcha viidiyoo Fayyoo jechuudha. So rabbi nageenya isiniif haa buusu. Hordoftoota kiyyaa koomentii gaafa barreessitanii qassi jedha. Meemii firaankii nu gochaa jiru ta'a. Kanaaf qassidha. Ijoollee baay'een koomentiidhaan akka hin taane barreessitu waan ta'eef irraa qusadha. Ijoolleen kun borba'anii firaankii isin goone gaafa jennu hin jedhan immoo salphanna. Hamma harki keenya eeressee kan barreessu jechuudha. Kanaaf irraa qusadha koomentii irraa. Yoo koomentii barreessitan waan walitti nageenyaan walitti isaan fidu haa ta'u malee nama abaluurra goleen abaluurra goreen barreessa yoo jettan dogoggora ta'uu danda'a isiniin jedha. Hundumti keessanuu guddaa galatoomaa. Turtii asirratti waliin qabnu xumurreerra. Sagalee biraatti dabarra. Maal jechuudha kun amma maal jechuudha?